Jirra jirtu hordoftoota kayya jaalatamtoota addunyaa rabbii uummata nagubbaa jirtan baga jiraatan isiniin jecha warrootan oduu sobaa miidiyaarratti oofu jiran YouTube AdSense'n Itoophiyaa keessatti isiniif hin kafaluu dhaabee jira warra jiru jechuudha. Isaan kun hundinuu warri marrajaa sobaa kan naqu warra YouTube warra homaa quban qabu. Mataa Facebook fi TikTok jala fiiguu malee. YouTube jechuun kaampaanii amanama addunyaa kanaati. Kaampaanii akkasiitii miti kaampaanii namni humaa hin beekne maqaa balleessuu miti oduu sobaatiin hin burjaajayina YouTuberoonni Itoophiyaa keessa jirtan sobaa isiniif kafalaa akkuma duritti isiniif kafala jechuudha. Garuu maaltu jira wanni jira durumaanuu jechuudha. Nama location Itoophiyaa keessa jiru YouTube'ni maallaqa hin kafalu. Lammiin Itoophiyaa yoo si daawwatte amma Itoophiyaa keessa teessee kaawuntirii Itoophiyaa keessa teessee yoo si daawwatte maallaqa duraanuu lakkaa'u jechuudha. Durumaanuun kafalu. Ammoo akkamitti kafala? YouTube kana yeroo bantu kaawuntirii biraa gootee bantee Itoophiyaa keessatti dalayda achi booda AdSense immoo Itoophiyaan ni ayyama. AdSense sanni guuttatta akaawuntii keetirra si galaa jechuudha. Akaawuntii Nigdi Baankii feetus Oromiyaa fi Awaash Baankii Abisiiniyaa feetus hundarrattuu AdSense godhachuu ni dandeessa achirranne kafalaa jechuudha. Ammallee sun itti fufee jira. Ammoo warra haaraya YouTube haaraya siistama yeroodhaaf jechuudha irraa qeebalaan jiru ni eegale jechuudha. Kun addunyaa guutuurra kana malee Itoophiyaa qofaa miti. Warra haaraya amma AdSense guutu jirus isiniif gadhiifama obsaan eeggadha yeroo fudhata malee siistamni sirroonaan akkuma duritti itti jira jechuudha. Warri duraan ammoo siistama keessa jiru kafalamaa fi jiru hunda heeysanuu isiniif kafalaa jira isinirraa hin dhaabne ni kafalaa malleedha. Kanuma isin beeksisuu barbaanna warroota tokko warra oduu isaa duruu kijiba beeytan jalan horiinaadha. Ifirraa xaarraa gizee wanni takka dhufte ifirraa adda baafadhaa isiniin jenna. Kanumaa galatooma.